أكم جرتن على منان ساعة نمان ماتي واتن كوجمت تفيدا وتتقدى نيوس نتورك دبري أدور رجيني جرا أدور ركن سنتمون محمد فنسالتين أدو كنجل كباتين أجيتشا هدا في درران ورانا موتما إثيوبياتين غوتو أرميا كيسترا وتماجرو چمه اتفوفي جرام قدنا ولقلتا آنا بوجي جقرسا غند أموما قجيلا جرمتين ورانا موتما إثيوبيا غرسيتي بوبا فمي درگگو بكلا برراسا جرم بديتو كمالي أجيسون هماميم تبا دبر راجان اتسا موتما إثيوبيا غرلتا أرميا تي بوبا فمي نموتا مسينسا ورانا بلسما أرمو جريادو كان أرغجو دردبي چفاماتي إساني بربادون تركام في أجيتشا رتفرتا تريم maqaa isin miseensota adda bilisummaa Oromoo fi KFO'ti jedhuun dargaggoota hedduu adamsuun mana hidhaatti guuree gidirsaa ture ammas hiraarsaa jiram tibba kana immoo dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa kan ta'e dargaggoo Biqilaa Birraasaa jedhamu ati waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuun badii tokko malee rasaasan ajjeesanii jiraachuu maddeen Gadaa Niwus Neetworkitti himan Udumal qabatee lixuma Oromiyaa magaalaa Gimbiitti hooggantoota ABO fi KFO dabalatee namoonni humnoota mootummaatiin hidhaman osoo mana murtiitti hin dhihaatin humnoota mootummaatiin dararamaa akka jiran maddeen keenya gabaasan odeeffannoon nu dhaqqabe kan mul'isu namoonni yeroo ammaa magaalaa Gimbiitti hidhamanii osoo mana murtiitti hin dhihaatin gidirfamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe እንዳሉ ከበዳ ጸጋዬ ጌታቸው ሙሉጌታ ወልደ ሚካኤል ወልደ ኢየሱስ አረጋ ጥላውን ወጋሪ ነገሪ ማቴዎስ ጀርገፋ ዮሴፍ ታደሳ መስፍን መሐመድ ገሊቱ ተፈራ ታሪኩ ዳግም ብያ ጥለውን ፊም አዲሱ ከነን ጀደመኒዳም ከናፍ አጀቻ ሂዳፊ ደረራም በዲ መሌ ኦሮሞታ ነገር ትራወተ ሙዳባቹ ቀበከን ጀደመደን ሞቱማን ሚርጋ ኡመማን ኢልምነማ ቀቡነመራ ሙልቄ ገረጀቡማን ሐዋሳ ነገያ ጎሉ ዳቡ አከ ቀቡዳመተን Oduu keenya birootiin immoo kaaba Oromiyaa godina saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti kaabinoonni aanichaa maqaa walgahiitiin hawaasa rakkisaa jiraachuu maddeen Gadaa Niwus Neetworkitti himan osoo Walloo keessatti rakkoon nageenyaa mudateef fala tokko hin kaa'in wayitii dhibeen koronaa vaayirasii biyyattii keessatti babal'achaa jiru kanatti kaabinoonni mootummaa maqaa misoomatiin hawaasa walgahii teessisaa jiraachuu jiraattonni naannichaa komatan yeroo ammaa kanatti Walloo kallattii tokkoon hidhattoota Affaariin gama biraatiin humnoota addaa poolisii naannoo Amaaraa fi waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin weeraramaa kan jirtu yoo ta'u ammatti kan nu barbaachisu walgahii misoomaa osoo hin taane qaama rakkoo nageenyaa nu mudate nu furuu danda'u barbaanna jechuun jiraattonni naannichaa komii qaban ibsatanii jiru. Oduu keenyatti aanuun magaalaa Adamaa keessatti imaammanni barnootaa akkaataa heera kaayameen hojiirra oolaa hin jiru jechuun jiraattonni magaalattii Gadaa Niwus Neetworkitti himan. Abbootiin qabeenyaa waajjira barnootaa magaalaa Adamaa wajjin ta'uun kophatti hayyamni kennameefi hojii seerri mootummaa hin hayyamne hojjechaa jiru jedhameera. Na'imaa Umar gabaasaa dabalataa akkatti aanutti nutti himti. Magaalaa Adamaa keessatti imaammanni barnoota akkaataa heera kaayameen hojiirra oolaa hin jiru jechuun jiraattonni magaalattii JNN'tti himan. Hooggantuu waajjira barnoota magaalaa Adamaa Aadde Taamiree Bushuu akkaataa imaammanni barnoota Itoophiyaa jiru cabsuudhaan manneen barnoota magaalaa Adamaa keessa jiran irra jireessaan afaan Amaaraatiin barsiisu jedhame. Magaalattii keessatti manneen barnoota daree barnoota afaan Oromoo hin qabne parsantii 75tti tilmaamamu jedhu keessa beektonni. Manneen barnoota afaan Oromoo hin barsiifne kanneen abbootiin qabeenyaa waajjira barnoota magaalaa Adaamaa wajjin ta'uun hayyamni kennamee fi hojii seerri mootummaa hin hayyamne hojjechaa jiru jedhame. Itti gaafatamtuun waajjira barnoota magaalaa Adaamaa Aadde Taamiree Bushuu mana barnootaa dhuunfaa kutaa Boolee naannoo Waangaaritti argamu kan maqaan isaa Hamara NOH jedhamu akka qabduu fi manni barnootaa kunis daree afaan Oromoo akka hin qabne dubbatu. Maddeen odeeffannoo oduu tanaanuun dhaqqaban. Hojii waajjirri barnoota Adaamaa itti jiru kun magaalaalee gurguddoo Oromiyaa keessatti kan hojjetamaa jiruu fi akka biyyattiittis mootummaan deeggaramaa akka jiru ni dubbatu hayyoonni. Adoolessa bara 2019 keessa gorsaan waajjira barnoota magaalaa Adaamaa obbo Gammachuun raawwiin manneen barnoota dhuunfaa madaaluun kanneen qajeelfama biiroo barnoota Oromiyaatiin hin hoogganamne irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisuun isaanii ni yaadatama. Baroota dabran keessatti kaarikulamiin barnoota Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kutaa tokkorraa eegalamee akka barsiifamu dhiibbaan taasifamee dura dhaabbattummaa ummataatiin fashalaa'ee ture. Dhiyeenya kana ammoo afaan Amaaraa kutaa 3 irraa eegalee akka barsiifamu mootummaan biyya bulchaa jiru karoora eeyyama ummataa malee baafate raawwiidhaan mirkaneessuuf sosso'aa akka jiru keessa beektonni JNN'tti himan.
hidhaa fi reebichi mootummaa biyya bulchaa jiru raawwatamaa jiru miseensota paartilee siyaasaa fi dargaggoota nagayaarraa gara hooggantoota mootummaatti tarkaanfateem. Godina Iluu Abbaa Booraatti kantiibaa magaalaa Mattuu kan ta'an obbo Qalbeessaa Toleeraa halkan edaa humni addaa Oromiyaa manatti cabsuun ukkaamsee fuudhe akka deementu himameem. Humni tikaa mootummaa obbo Qalbeessaa Toleeraa mana isaatti ukkaamsanii ati miseensa adda bilisummaa Oromoo shaneeti jechuun mana hidhaatti darbuu odeeffannoo nu ga'e mirkaneessam. Ukkaamfamuun obbo Qalbeessaa Toleeraa kunis gama marsaalee hawaasummaatiin baay'inaan facaafamee jiraam. Duullee reebichaa fi hidhaa kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti itti fufee jiru kun sabboonummaa Oromoo cabsuu fi balleessuuf kan kaayyeffate ta'uu hayyoonni Oromoo dubbachuu irratti argamu. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa fi dararaan daran hammaachuun hawaasa kumachiiseem. Harargee lixaa Naadaaroo Labuu fi godina Baaleetti qeerroowwan hidhaman hedduun osoo mana murtiitti hin dhiyaatin waggoota baay'eef gidirfamaa jiraachuu maddeen Gadaa Niwus Neetwoorkitti himanii jiru. Dabalattuu kanaaf Faayidaa Iliyaas akkatti aanutti dhiyeessite. Hidhaa fi dararaan godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti daran hammaachaa dhufuun hawaasa komachiise. Ajjeechaa fi hidhaan guutuu Oromiyaa keessatti dabalaa jiraachuu kan nuuf eeran maddeen kanneen erga hidhamanii waggoota lakkoofsisan hanga ammaatti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hiraarfamaa jiru je. Godina Baalee magaalaa Gindir keessatti hidhaa fi reebichi humnoota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaachaa dhufuu jiraattonni komatan. Namni garasii yaada isaa Gadaa Niwus Neetwoorkiif kanne tokko akka eerutti kaabinoonni aanichaa namoota yaada isaaniin faallaa fi qeeqa qaban dhiyeeffatan akka yakkamtootatti lakkaa'uun gidiraa hamaa irratti raawwachaa kan jiran ta'uu nuuf addeesse. Tarreen maqaa namoota hidhamanii Suufiyaan Nuurii, Suufiyaan Abdurroo, Hassan Muhammadoo, Muhammad Jamaalii fi Hassan Qallaa jedhamu. Qeerroowwan kunneen qabsoo uummanni keenya baroota dabran gaggeessaa ture keessatti adda durummaan hirmaachaa akka turanii fi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii Harargee fi bakkoota adda addaa qubsifamaniif deeggarsa walitti qabuun geessaa kan turanidha. Akkasumas qeerroon tun hojii tola ooltummaa fi qabsoo Oromoo keessatti adda durummaan beekamoodha jechuun eere maddi keenya kun. Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Milkaa'ee fi Gaaduloo irraa qeerroowwan waggoota 3 dura bara bulchiinsa Hayilamaariyaam Dassaalany hidhaman hamma ammaatti murtii tokko malee mana hidhaa Dirree Dhawaa keessatti dararamaa jiraachuu maddeen keenya himani. Qeerroowwan kunneen humna tika mootummaatiin reebamuun mana hidhaatti kan darbataman ta'uu fi wayita namoonni kumootaan lakkaa'aman manneen hidhaa garagaraa irraa gadi lakkifaman sanittis qaamni itti dhiyaatee rakkoo isaanii kana furu jiraachuu dhabuun ammoo daran kan isaan yaaddese ta'uu eeran maatiin isaanii. Magaalaa Gaaduloo keessaa kanneen qabaman kantiibaa magaalattii kan ture nama Usmaan jedhamuu fi Jamaal Ahmad Tufaa yoo ta'an magaalaa Milkaa'ee irraa ammoo Husseen Adam Ibrahim, Husseen Siraaj Ahmadii fi Roobaa Adam Ibrahim fa'adha. Araddoota naannoo magaalattii lamaanii jiraatan keessaa Ibsaa Adam Abdullee fi Abdul Jabbaar Muhammad Aliyyee akka ta'an namoota odeeffannoo kana itti dhiheenyaan beekan irraa qulqulleeffanneeti jirra. Walumaa galatti hidhaa, ajjeechaa, dararaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa nurraa haa dhaabbatuun ammoo dhaamsa jiraattotaati. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaatti gabaasa qorannaa sa'aatii 24 dabraniin namoonni 185 vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'eem. Sa'a 24 dabreen qorannaan laaboraatoorii sumudaa 3,775 hojjetame namoonni 185 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'ee jira. 185 keessaa 47 dhiirota 138 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii baatii 3 hanga waggaa 80 ta'uu ministeera fayyaa Dr. Liyaat Haddasaan beeksisanii jiru. 184 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an tokko lammii biyya alaatiin 160 Finfinneerraa, 7 naannoo Oromiyaarraa, 2 naannoo Somaaliirraa, 4 Affaar, 1 naannoo Hararii, 7 Kibbarraa, 1 Gambeellarraa, 2 naannoo Amaaraa, 1 naannoo Tigraay. Itoophiyaatti waliigalaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 4,848 dhaqqabee jira. Yeroo ammaa vaayirasichi kan irra jiru namoota 3,359. Wallaansa hordoffii cimaa keessa kan jiran 38 yoo ta'u har'a kan dandamatan 115. Waliigalaan dhibee vaayirasicharraa kan dandamatan namoota 1,412. Vaayirasichi Itoophiyaa seenuun erga mirkanaa'ee kaasee hanga ammaatti qorannoowwan laaboraatoorii 223,341 hojjetamanii jiru. Hayyee kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa Niwus Neetwoork oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture nagayaatti.
Akkam jirtan alaamanaan sa'aa namaan maatii waatiin kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa News Network dabaree odurra geenyee jirra. Odurra kan isinitti himan Muhammad Fantaalletiin oduu keenya jalqabaatiin ajjeechaa hidhaa fi dararaan waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru cimee itti fufee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa ganda Amuumaa Qajeelaa jedhamutti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa garasitti bobbaafame dargaggoo Biqilaa Birraasaa jedhamu badii tokko malee ajjeesuun himame. Tibba Dabre raayyaan ittisaa mootummaa Itiyoophiyaa gara lixa Oromiyaatti bobbaafame namoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo jedhee yaadu kan argachuu dadhabe cufaa maatii isaanii barbaaduun tarkaanfii ajjeechaa irratti fudhataa ture. Maqaa isin miseensota adda bilisummaa Oromoo fi KFO'ti jedhuun dargaggoota hedduu adamsuun mana hidhaatti guuree gidirsaa ture ammas hiraarsaa jira. Tibba kana immoo dhalataa godina Wallagga Lixaa aanaa Boojjii Coqorsaa kan ta'e dargaggoo Biqilaa Birraasaa jedhamu ati waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabda jechuun badii tokko malee rasaasan ajjeesanii jiraachuu maddeen Gadaa News Networkitti himan. Oduma qabatee lixuma Oromiyaa magaalaa Gimbiitti hooggantoota ABO fi KFO dabalatee namoonni humnoota mootummaatiin hidhaman osoo mana murtiitti hin dhihaatin humnoota mootummaatiin dararamaa akka jiran maddeen keenya gabaasan. Odeeffannoon nu dhaqqabe kan mul'isu namoonni yeroo ammaa magaalaa Gimbiitti hidhamanii osoo mana murtiitti hin dhihaatin gidirfamaa jiran keessaa kan maqaan isaanii nu dhaqqabe Indaalu Kabbada, Tsaggaayee Geetaachoo Mulugeetaa, Walda Mikaa'el, Walda Yesuus, Araggaa Xilaa'oon, Waggaarii Nagarii, Maatiyos Jargafaa, Yoosef Taaddasaa, Masfin Muhammad, Galiituu Tafarraa, Taarikuu Daagim Biyyaa Xilaa'oon fi Addisuu kanneen jedhamanidha. Kanaaf ajjeechaa hidhaa fi dararaan badii malee Oromoota nagaa irratti raawwatamu dhaabbachuu qaba kan jedhan maddeen mootummaan mirga uumamaan ilmi namaa qabu namarraa mulqee gara jabummaan hawaasa nagayaa gooluu dhaabuu akka qabu dhaammatan. Oduu keenya birootiin immoo kaaba Oromiyaa godina saba Oromoo Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa keessatti kaabinoonni aanichaa maqaa walgahiitiin hawaasa rakkisaa jiraachuu maddeen Gadaa News Networkitti himan. Osoo Walloo keessatti rakkoon nageenyaa mudateef fala tokko hin kaa'in wayitii dhibeen koronaa vaayirasii biyyattii keessatti babal'achaa jiru kanatti kaabinoonni mootummaa maqaa misoomatiin hawaasa walgahii teessisaa jiraachuu jiraattonni naannichaa komatan. Yeroo ammaa kanatti Walloo kallattii tokkoon hidhattoota Affaariin gama biraatiin humnoota addaa poolisii naannoo Amaaraa fi waraana mootummaa Itiyoophiyaatiin weeraramaa kan jirtu yoo ta'u ammatti kan nu barbaachisu walgahii misoomaa osoo hin taane qaama rakkoo nageenyaa nu mudate nuuf furuu danda'u barbaanna jechuun jiraattonni naannichaa komii qaban ibsatanii jiru. Oduu keenyatti aanuun magaalaa Adamaa keessatti imaammanni barnootaa akkaataa heera kaayameen hojiirra oolaa hin jiru jechuun jiraattonni magaalattii Gadaa News Networkitti himan. Abbootiin qabeenyaa waajjira barnootaa magaalaa Adamaa wajjin ta'uun kophatti hayyamni kennameefi hojii seerri mootummaa hin hayyamne hojjechaa jiru jedhameera. Na'imaa Umar gabaasaa dabalataa akka itti aanutti nutti himti. Magaalaa Adaamaa keessatti imaammanni barnootaa akkaataa heera kaayameen hojiirra oolaa hin jiru jechuun jiraattonni magaalattii GNN'tti himan. Hooggantuu waajjira barnootaa magaalaa Adaamaa Aadde Taamiree Bushuu akkaataa imaammanni barnootaa Itoophiyaa jiru cabsuudhaan manneen barnootaa magaalaa Adaamaa keessa jiran irra jireessaan afaan Amaaraatiin barsiisu jedhame. Magaalattii keessatti manneen barnootaa daree barnootaa afaan Oromoo hin qabne parsantii 75tti tilmaamamu jedhu keessa beektonni. Manneen barnootaa afaan Oromoo hin barsiifne kanneen abbootiin qabeenyaa waajjira barnootaa magaalaa Adaamaa wajjin ta'uun hayyamni kennamee fi hojii seerri mootummaa hin hayyamne hojjechaa jiru jedhame. Itti gaafatamtuun waajjira barnootaa magaalaa Adaamaa Aadde Taamiree Bushuu mana barnootaa dhuunfaa kutaa Boolee naannoo Waangaaritti argamu kan maqaan isaa Hamara NOH jedhamu akka qabduu fi manni barnootaa kunis daree afaan Oromoo akka hin qabne dubbatu. Maddeen odeeffannoo oduu tanaanuun dhaqqaban. Hojii waajjirri barnootaa Adaamaa itti jiru kun magaalaalee gurguddoo Oromiyaa keessatti kan hojjetamaa jiruu fi akka biyyattiittis mootummaan deeggaramaa akka jiru ni dubbatu hayyoonni. Adoolessa bara 2019 keessa gorsaan waajjira barnoota magaalaa Adaamaa obbo Gammachuun raawwiin manneen barnoota dhuunfaa madaaluun kanneen qajeelfama biiroo barnoota Oromiyaatiin hin hoogganamne irratti tarkaanfiin akka fudhatamu beeksisuun isaanii ni yaadatama. Baroota dabran keessatti kaarikulamiin barnoota Oromiyaa keessatti afaan Amaaraa kutaa tokkorraa eegalamee akka barsiifamu dhiibbaan taasifamee dura dhaabbattummaa ummataatiin fashalaa'ee ture. Dhiyeenya kana ammoo afaan Amaaraa kutaa 3 irraa eegalee akka barsiifamu mootummaan biyya bulchaa jiru karoora eeyyama ummataa malee baafate raawwiidhaan mirkaneessuuf sosso'aa akka jiru keessa beektonni GNN'tti himan.
hidhaa fi reebichi mootummaa biyya bulchaa jiru raawwatamaa jiru miseensota paartilee siyaasaa fi dargaggoota nagayaarraa gara hooggantoota mootummaatti tarkaanfateem. Godina Iluu Abbaa Booraatti kantiibaa magaalaa Mattuu kan ta'an obbo Qalbeessaa Toleeraa halkan edaa humni addaa Oromiyaa manatti cabsuun ukkaamsee fuudhe akka deementu himameem. Humni tikaa mootummaa obbo Qalbeessaa Toleeraa mana isaatti ukkaamsanii ati miseensa adda bilisummaa Oromoo shaneeti jechuun mana hidhaatti darbuu odeeffannoo nu ga'e mirkaneessam. Ukkaamfamuun obbo Qalbeessaa Toleeraa kunis gama marsaalee hawaasummaatiin baay'inaan facaafamee jiraam. Duulli reebichaa fi hidhaa kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti itti fufee jiru kun sabboonummaa Oromoo cabsuu fi balleessuuf kan kaayyeffate ta'uu hayyoonni Oromoo dubbachuu irratti argamu. Godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti hidhaa fi dararaan daran hammaachuun hawaasa kumachiiseem. Harargee lixaa Naadaaruu Labuu fi godina Baaleetti qeerroowwan hidhaman hedduun osoo mana murtiitti hin dhiyaatin waggoota baay'eef gidirfamaa jiraachuu maddeen Gadaa Niwus Neetwoorkitti himanii jiru. Dabalatuu kanaaf Faayidaa Iliyaas akkatti aanutti dhiyeessite. Hidhaa fi dararaan godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti daran hammaachaa dhufuun hawaasa komachiise. Ajjeechaa fi hidhaan guutuu Oromiyaa keessatti dabalaa jiraachuu kan nuuf eeran maddeen kanneen erga hidhamanii waggoota lakkoofsisan hanga ammaatti osoo mana murtiitti hin dhiyaatin hiraarfamaa jiru je. Godina Baalee magaalaa Gindir keessatti hidhaa fi reebichi humnoota mootummaatiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaachaa dhufuu jiraattonni komatan. Namni garasii yaada isaa Gadaa Niwus Neetwoorkiif kanne tokko akka eerutti kaabinoonni aanichaa namoota yaada isaaniin faallaa fi qeeqa qaban dhiyeeffatan akka yakkamtootatti lakkaa'uun gidiraa hamaa irratti raawwachaa kan jiran ta'uu nuuf addeesse. Tarreen maqaa namoota hidhamanii Suufiyaan Nuurii, Suufiyaan Abdurroo, Hassan Muhammadoo, Muhammad Jamaalii fi Hassan Qallaa jedhamu. Qeerroowwan kunneen qabsoo uummanni keenya baroota dabran gaggeessaa ture keessatti adda durummaan hirmaachaa akka turanii fi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaafamanii Harargee fi bakkoota adda addaa qubsifamaniif deeggarsa walitti qabuun geessaa kan turanidha. Akkasumas qeerroon tun hojii tola ooltummaa fi qabsoo Oromoo keessatti adda durummaan beekamoodha jechuun eere maddi keenya kun. Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu magaalaa Milkaa'ee fi Gaaduloo irraa qeerroowwan waggoota 3 dura bara bulchiinsa Hayilamaariyaam Dassaalany hidhaman hamma ammaatti murtii tokko malee mana hidhaa Dirree Dhawaa keessatti dararamaa jiraachuu maddeen keenya himani. Qeerroowwan kunneen humna tika mootummaatiin reebamuun mana hidhaatti kan darbataman ta'uu fi wayita namoonni kumootaan lakkaa'aman manneen hidhaa garagaraa irraa gadi lakkifaman sanittis qaamni itti dhiyaatee rakkoo isaanii kana furu jiraachuu dhabuun ammoo daran kan isaan yaaddese ta'uu eeran maatiin isaanii. Magaalaa Gaaduloo keessaa kanneen qabaman kantiibaa magaalattii kan ture nama Usmaan jedhamuu fi Jamaal Ahmad Tufaa yoo ta'an magaalaa Milkaa'ee irraa ammoo Husseen Adam Ibrahim, Husseen Siraaj Ahmadii fi Roobaa Adam Ibrahim fa'adha. Araddoota naannoo magaalattii lamaanii jiraatan keessaa Ibsaa Adam Abdullee fi Abdul Jabbaar Muhammad Aliyyee akka ta'an namoota odeeffannoo kana itti dhiheenyaan beekan irraa qulqulleeffanneeti jirra. Walumaa galatti hidhaa, ajjeechaa, dararaa fi sarbamiinsi mirga namoomaa nurraa haa dhaabbatuun ammoo dhaamsa jiraattotaati. Oduu keenya xumuraatiin Itoophiyaatti gabaasa qorannaa sa'aatii 24 dabraniin namoonni 185 vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'eem. Sa'a 24 dabreen qorannaan laaboraatoorii sumudaa 3,775 hojjetame namoonni 185 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'ee jira. 185 keessaa 47 dhiirota 138 dubartoota yoo ta'an umriin isaanii baatii 3 hanga waggaa 80 ta'uu ministeera fayyaa Dr. Liyaat Haddasaan beeksisanii jiru. 184 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an tokko lammii biyya alaatiin 160 Finfinneerraa 7 naannoo Oromiyaarraa 2 naannoo Somaaliirraa 4 Affaar 1 naannoo Hararii 7 Kibbarraa 1 Gambeellarraa 2 naannoo Amaaraa 1 naannoo Tigraay. Itoophiyaatti waliigalaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 4,848 dhaqqabee jira. Yeroo ammaa vaayirasichi kan irra jiru namoota 3,359 wallaansa hordoffii cimaa keessa kan jiran 38 yoo ta'u har'a kan dandamatan 115 waliigalaan dhibee vaayirasicharraa kan dandamatan namoota 1,412 vaayirasichi Itoophiyaa seenuun erga mirkanaa'ee kaasee hanga ammaatti qorannoowwan laaboraatoorii 223,341 hojjetamanii jiru. Hayyee kabajamtoota fi daawwattoota Gadaa Niwus Neetwoork oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kan hanga ammaatti hordofaa turtanidha. Oduu isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleetii gama gummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaatiin Abdii Jamaaltiin wajjin ture nagayaatti.